ifatti diina wajjin turte namni opidoo amanee opidoo bira galee ajjeefame jiru. Namni opidoo irratti qabsaa'ee ajjeefame malee. Namni opidoo amanee itti galee opidoon gantee du'e hin jiru hangam beekutti. Jara gullallee sana biltiqinaa gullallee sana garuu namni yaaliin araaraa godhamaa ture sana. Steeppii lamaan deemamuuf yaadame. Tokko mootummaanii fi waraanni bilisummaa Oromoo goshee godhaniitti dhimma security settle godhu. San booda political process itti seenna akka kaafaa ofii abaawoon itti seenan. Jari gullallee kun duuba gara galanitti waraanni jiru marroo jalan jiru, waraanni shawaa keessa jiru marroo jalan jiru, waraanni boorana jiru marroo jalan jiru, waraanni maalii jiru he is by himself. Sabotage godhaa turan. San osoo hin ta'in jeequmsa booda waraana keessatti uumamee ilmaan Oromoo meeqatti dhuman. Ani waraanni kun hundi har'a yoo galle rakkoo irraan qabu. Abiyyillee garas yoo galle rakkoo irraan qabu. Garuu dhumaatiin ilmaan namaa shira fi sharrii dalagu kanaan godhamu dhaabbachuu kana dhaabsisuu barbaachisaa jechuudha. Taphni akkanaa kun taphni ilmaan namaa qabsiisanii ittiin taphatan kun dhaabachuu danda'uu qaba. Ani ilma Abaawooti. Abbaan kiyya Abaawoo ture. Abaawoon eenyu anaaf beektaa? Abaawoon dhugaa eenyu beektaa? Ijoollee shiraan dhumte tana. Ijoollee mana hidhaatitti qeensi irraa buqqa'e. Ijoollee barahaa keessatti itti taphatan. Mooyiiwwan faadha. Battee faadha. Abaawoon dhugaa. Har'oo Abaawoon warra bosona jiru anaaf. Namni Abaawoo jechuu danda'u har'a with all his mistakes, with all his wrongdoings, marroo qofa, marroo fi guruppii san qofa. Warri sanii asii gareen qajeelaafaas gareen daawudfaas biltsiginnaadha. Ummanni keenya daawud jaalachuu qajeelaa jaalachuu deeggaruu mirga qaba. Akka biltsiginnaatti deeggaruu qaba. Kaafaa'oo keessaayis taanan gara mootummaa goree keessattuu ajjechaa security apparatus keessatti hirmaannaan namni sun ofirraa fageessuun barbaachisaadha jechuudha. Mooraan Oromoo clear ta'uu danda'uu qaba. Maaliif kana siin jasi fakkaate? Amma waan tokko haasaa turre miti naafati gaaf tokko. Ijoollee waraana keessaa galte kana maal kennitan hin jennu. Gaaf sanyiin faagalan baga galtan jenneen walajjeessuudha kan wayya. Garuu immoo guduruu akka qabattetti wabam ofiin jettee deebitee caakkatti hoggaa deebitee ummata keenya dogongorsiiftee fixxu amma waraana Moosee faan hoogganamu kanaan waraana bilisummaa Oromoo jennaan immoo maal jennaan ummataanoo amma marroos barri waraana amma marroo jala jirullee qeequu hin dandeenyu. Maaliif gaafa namni dhume kiyyaa miti waraana shorroqaa jedhamutu nama fixaa jedha. Shorroqaan dhabamuu qaba. Waraanni mootummaa warri mootummaatti gale clearly kaabba yuunifoormii mootummaatiin uffate makalaakaa ta'e poolisii Oromiyaa ta'e hojjechuu qaba. Kaabba oppositionii ofirraa buusuu qaba. Rakkoo irraa hin qabnu mootummaa ta'e haa deeggaru abbaan mootummaa deeggaru. Abbaan mootummaa mormuu seera mormituu hordofee discipliniidhaan. My concern is about holding people accountable. Amma waraana guduruu kaayatee caakkaa keessa deemee nama fixu kanaan kamaan filee fakkadaan geessan kanaan maal jennaan waraaneen waboodha moo makiina makalaakaatiin deema rasaasa makalaakaa dhukaasa caasoo mootummaa keessa jira garuu immoo waboo ofiin jedha rifeensa baay'ee dubbiftee dhaan jette reefu ijoollee galta kanas dubbisee bara. Ijoollee galtanas dubbise we debated. Maatii keenya ijoolleen mantuu maatii keenya duraa tuutee maatii keenya tikfachuudhaaf deemne faannoo ofirraa rukutuu deemne kan jaan jiru. Fine, that's fine with me. Garuu immoo maatii kee eega mootummaatti galte booda maatii keetirraa ittisuufis haa taatu. Oromiyaarraa waa itti seettoo itti amante do it. These are rules. Waraanni wal lama clearly uniformii wanni jedhamu. Maaliif waraanni yeroo baay'ee ka uniformii uffatuuf? Poolisiin Oromiyaatii fi makalaakayaan maaliif uniformii gosa lama uffata? Poolisiin Oromiyaa keessatti
warri riphee jedhanii fi humni addaatii fi poolisiin idilee magaalaa keessaa maaliif yuunifoormii adda addaa fudhata? Gaafa isaan badii balleessan garee kana balleesse jedhee uummanni ifatti argee akka mootummaatti himee mootummaan tarkaanfii fudhatuuf. Kanaaf the same applies to warra maqaa siviiliin socho'aa jiru. Yoo ani kanaa wayyuu mootummaa kanaa wajjin hojjechuudha. Jarri kun bar ifatti dho'isaa miti bari abtaamu godhamaa jiru. Ifatti golf kilabiin jira kan makalaakaa kun. Amma mee jara kana gaafadhu. Eenyu Yusuf ilma jaarsaa gurbaan jedhan sun. Gaafa dura dhufeen akka inni gara basaasa kanatti goree arge. Ittiin hime. Gurbaan sun sanii as miidhaa inni miseensota abaawota irraan gahe. Ajjeesisuu hiisisuu irratti. Boodarra ililli irratti kaafaa ofii abaawoo gurgurachuu ka'ee miliyoona 67 maal fudhatee amma kana akka torri bullallee maaliif ifatti jira. So is a man, so is the chasa. Kanaaf ka mootummaa deeggaru gara mootummaa ka mootummaa mormu gara kaanii gaafa isaan dhufanii lakkii nuti kanaa mitii jedhanii rakkoon hin jiru. Because I have interviewed their members. Amaan filee warra wajjin hidhaa turan yaabeelloo irraa kaasee hamma shaashamannetti namoota fakkeenyaaf ijoollee mooyboon ajjeeste isaantu gara mootummaatti gansiise. Mucaa eenyummaa jedhamu. Mucaa Marsimoo jedhamu. Marsii jedhamu. Marsii yookiin immoo Turaa mucaa jedhamu. Ijoollee kana isaantu gansiisee gurbaa ajjeechisiise. Okay. Amma warqa wal makee bara. Asiin amma Abbabaa Garasuufaan kiliilli mootummaatti waan galaniif gocha Abbabaa Garasuutiin mootummaa gaafanna. Shimallis gaafanna. Abii gaafanna. Gocha maan fileeti feennu haa gaafannu ree. Gocha fakkadaati feennu haa gaafannu ree. Eenyu haa gaafatamu. Kana wanni dhiibaa jiru. Wanni kun qabsoo Oromootiif godhu kiliir godhuu danda'uu qaba. Maaliif Abii waggoota 7 dabre kana maafiyaa naannoo Shimallisitti gurmeesse. Matu hayaa tanatti fayyadameet ummata keenya terrorize godhaa ture. Abbaa Garasuufaa jalatti, Haayiluu Gonfaafaa jalatti xiiqii isaan warra abbaa warra qabaniin fayyadameet ummata keenya terrorize godhaa jira. Amma immoo shiftii godhaa jira. He is going to dump them. Jaratti naannoo Shawaa Lixaatitti wal jaartee achi Oromiyaa keessa bobaatee biyya shororkeessaa turte san amma dura haasofneera waa'ee matu hayaatan. Amma jara sun amma expose ta'ee jira. Amma gullalleetti fayyadameet marroo qofa rukutu osoo hin ta'in uummata Oromollee ittiin rukutuuf deemu. Kana immoo odoo iji keenya agartu hin callifnu expose goonaa jechuudha. Haga ammaa wanni dubbanne parsantii tokko hin ta'u yakki hojjetame. In fact, amma fuuldura deemnee faayila ilaaluu jirra. Har'a fakkeenyaaf waa'ee hoteela Tigraay. Tigraay hoteela jedhamu Finfinneetti godhame. Anis waan tokkoon seenaa tokkoon yaadadha. Yeroo tokko nama Ameerikaa tokko wal argee wayyaaneen maqaa Oromoo balleessuu fi tarkaam amma yeroo san qabsoo Oromoo kana gara shororkaatti achi dhiibaa ture warri Ameerikaa kunis. Kun soba hunoo kana baawwatu godhe eenyuun agarsiisa namichi kun. Soba kana wayyaaneetu qabsoo Oromoo ittiin tureessuudhaaf godhee jeen falme. Ittiin amaneen falmaa ture beekan. Namni sun maal naan jedhe beektaa? Independently verify goonee jirra. Tarkaanfiin hoteela Tigraay irratti godhame miseensota abaawutiin akka godhame ajajni abaawuu irraa akka dhufee naan jedhe. Soba jedhanii morme. Gaswaal. Har'a waan maxxanse warra achirraa argate. San qofaa miti nageenya isaanii waan hin barbaadin malee warra achi keessatti hirmaate illee interview godheetiin jira. Maaliif kana godhan? Waan tokkoon si gaafate. Yeroo sana nama surprise godhaa ture. Qabsoon Oromoo maal argachuu fi hoteela xiqqaa tokko ka waraanni tokko keessa hin jirre rukutti. This is pure terrorism. Waan qabsoo Oromoo xureessati. Gocha kaffaaluu faamilii ittiin murame. Gocha meeqa dho'iinsa boombii baabura wanni irraa dhuhaa ture. Jointri by the way amma kan Tigraay kana nama deeggarmaan dhaggeeffadhaa miseensi tika TPLF ka waan san koondireet godhe ifatti dubbataa jiram. Lama ta'aniit tokko Asmaraa taa'e tokko Finfinnee taa'eet
ilmaan Oromoo taphataa ture. Har'a maal godhaa jira? Tokko gullalee taa'eeti, tokko 4 kiiloo taa'eeti. Maalee adda addaatiin kubbaa gara tokkotti dhayaa jira jechuudha Oromootti. Kan itti dhiisuu hin qabnu. Ijoolleen mana hidhaa ture nama jaara fakkaata isaan. Yeroo negotiationii Tanzaniyaa san duras I was involved. Akka precondition, akka confidence building measure. Jarri kun akka lakkifaman dhiyeessaa turre. Bakka ani jirutti nama makalaakaa nama tikarraa bakka faranjoonni jiranitti wanni jedhame maali? Jarri kuni yoo deemanii yoo lakkifamanii deemanii marrootti makamanii humna isaa jabeessu. Therefore they become spoilers. Gaafa kan ofii dhaqee nama kana nama warra Ameerikaa makalaakaa agarran ati hoogganaa isaanii irra beektaa kanaan jedhan. Jaarmaa fi hoogganaa isaanii irra beektaa. Lammiin kaleessa adaraan kaa'amnee yaas adaraan kaa'aman. Namu beeka sodaateeti ka inni jechaa jiru malee. Kan hadaraadhaan kaayaman yoo bayan waan adda addaa godhu jedhamee waan yaadameef jechuudha. Maaliin jechaa jira waa'ee jara kana waliigala. Oromoon ka beeku qabu har'a abaa'oon caakkaa jira. Abaa'oon is a resistance force, is a liberation front. Liberation frontiin ka jiru caakkaadha. Akka warra Tigraayitti adda ba'uu qaba. Geetaachoon faan Saarqaan faan clearly bilchiginnaadha. Dabrajoon faan clearly TPLF. Maaliyaa lamaan dhumaan jiru uummanni Tigraay. Kana aara baay'inaa wayyaa jedhe gara Finfinnee galeera. Lakkii TPLF naa wayyaa Dabrajoon naa wayyaa kan jedhe achitti hafeera. Clearidha. Keenya garuu bargaanfatee miila lama bakka lakkoo kaayatee nama ficcisiisaa jira. Actively namni dhufaa jira Horroo Guduruu keessatti. Waraana Moseetii fi waraana Fakkadaatiin. Waraanni kun bakka lamaa ajajama. Gullallee fi bilchiginnaa haadhoorraa ajajama. Kan inni jechaa jiru. Maqaa fi alaabaa jala qabanii hiyyeessa ficcisiisuun dhaabachuu qaban. Period. This need to stop. Kun political miti. Kun game miti. Namni ilmi namaa waggaa meeqa osoo hin beekin bara wayyaanee osoo hin beekin namni dhume. Ammallee haareetti namni osoo hin beekin akka hin dhumne. Obbo Daawud Faanis clearly akka obbo Qajeelaa fa'aatti mootummaatti goranii gara mootummaatiin adeeman. Marroon faan clearly bosona jiru bosonaan qabsaa'uu barbaanna jedhan. Gaafas badii maqaa wabootiin hojjetamuuf marroon itti gaafatamaa jechuudha. Abdii dhugaa itti gaafatama. Gammachuu Abooyyee itti gaafatama. Sabaaf itti gaafatama. Badii gama mootummaatiin raawwatamuuf Biraanuu Juulaa itti gaafatama. Araarsaan itti gaafatama. Clear waan ta'uuf gaafas. Warri jidduu kana deemee hojii dallaalummaa hojjetu amma Salaalee keessatti eenyu haa gaafannu qo'e. Salaalee keessatti Abdii dhugaa gaafanna moo Yaasoo gaafanna? Takkaa'uu Maammoo gaafanna? Namni amma Abii kana dhengata Ali Dooroo dubbata. Sheemii baru it became so sick. Salaalee amma manni saamamin hin jiru. Namni hin dhumin hin jiru. Saamichi kun hundi Finfinneedhaa coordinate godhama. Kanammoo intelligence mootummaa dhibbatti beeka. Dhibbatti beeka. Source protect gochuuf hidhi malee bar this jechuun danda'a. Kanaafi waan namuu beeku. Waan namuu beeku dhodhooysinee miskiinni akka hin dhumne
Kayyadudha, I think kanarra duel gochuun qabnu gara fuuldura isaan ka onni jedhan taate kana daran expose godhaa deemna. Because I have decided, I, Jawar Mohammed, have decided no more nonsense. Taphni maaliyaa lama uffatanii nama ajjeechisu keessattuu ka siyaasa rakkoon qabu ka nama ajjeechisu nama ficcisiisu dhaabbachuu qabu. Cimdoo gaggeessuudhaaf yookiin immoo garee cimdoo hoogganuudhaaf garee tokko rukutee Oromoo keessaa garee wayii qabatee bahuu barbaada. Kanaaf dhaabuu gulallee irratti dubbaa jira warreen jedhan jiran. Waa'ee cimdootiin wal qabatee ati immoo deebistee isaanumaanuu cimdoon kana booda hin jiraatu gochuu hin dandeessanii waan jedhu wayii barreeffama dheengaddaa tokko irratti argeen jira. Miseensi keessan Maqaleetti qabamee jiru yookiin Maqaleetti deddeebi'aa jiru akka jirus barreeffama keessatti dheersee jiru. Waa'een cimdoo isaaniif yookiin immoo warra abawwati qeequ kanaaf si gidduu jiru wal falmiin jiru maaliin? Cimdoon isaan jedhan kuni ani hambaa namaa nyaadhee hin beeku galtuu ta'ee hin beeku. Okay? Anas mara taa'ee dhoortoo shaabiyaa nyaachaan turte. Wayyaanettis galee wayyaanee wajjin nama fichiisaan turre. Hamman dandeetti ittiin qabsaa siyaasa irratti wajjin gattaa'ee Shabias tanan, Wayyanis tanan, Fanos tanan, OLS tanan, hundi wajjinan dubbadha. Kani galtummaa beeku, kan Shabiyaan qallabamaa ture, meeshaa Shabiyaa ta'e achi, asii immoo Wayyaanii wajjin Oromoo fichisiisaa ture. Abbaan uf beeka, uummannis beeka. Ani qawwee hin barbaadu laale amma fakkeenyaaf namni qawwee qabu, namni qawwee barbaadu yookiin immoo humna waraanaa keessa ture. Gargaarsa gamaa gamaa laptooppii takkaaf isaan barbaada. I don't. Garuu waan isaan ximdoo jedhan kuni ximdoo kan uume Abiy akkamitti he miscalculated. Waliin dhadheen deemee siyaasa shiraa isaan jedhan siyaasaan shiraa biyya ijaartu biyya diigdi. Siyaasaan biraa aangoo si qabsiiftee si tursiisuu dandeetti garuu biyya diigdi. Yaadata gaafa dura jarri kun aangoo qabatee siyaasa shiraa maal jettee ijoolleen sooshaal miidiyaa isaanii inni jettu dhiisa siyaasa shiraa biyya diiga. Shira taphanna jedhanitti Shabiyaa wajjin araara sirnaa gochuu dhiisanii araara lolaa godhanii Wayyaanii irratti duulan. Booda immoo Shabiyaa dambu godhanii Wayyaanii wajjin deeman. Waliin fidanii tokko godhan. Gaas ammallee kasan keessa taphatu. Lubbuu namaa dhabamsiisuun barbaadu malee tokko tokkoon namoota isaan Maqaleedhaa qaban warri Bulallee kun Asmaraadhaa qaban woboo fakkeessanii jechuudha. Namni baay'een amma wobootu jara wajjin daansii godhaa itti fakkaata. Warri woboo clearly yoo jara wajjin kan hojjetan taate ifatti dubbachuu danda'an waan isaan qaanessu hin jiru. Woboo fakkeessanii warri Bulallee Maqaleedhaa nama qabu, Asmaraadhaa nama qabu, Kaartumii nama qabu, Kaayiroodhaa nama qabu. Exposure godhee gaafuma san jarri sun ajjeesaaf hin callisa malee. Because dirqama dhaabaa jaamanitti ergamaniiti. Eegan anti ko jedhee booda jarri hunda namni jiran bakkeenyaaf sodaarraa kan ka'e some of them are hundarraan. Kana caalaa jechuun barbaadu maaliif ani ilmi Oromoo tokko qeensa karraa buqqoon barbaadu. Ilmaan Oromoo kaartumitti ergamanii asiin Abiy wajjin ta'uu danda'u. Asiin immoo Wayyaaniif Shabiyaa fi warra kaartumii fi warra Kaayiroo wajjin ta'uu danda'u. This is criminal. Lubbuu ilmaan namaa itti taphachaa jiranii jechuudha. Kana wanni isaan ximdoo jedhanii mootummaa jala shunquqaniif akeekni isaanii tokko yoo danda'an Abiy fayyadamanii marroo kana dhabamsiisanii san booda maal godhu waan akkasii taphni akkasii hin hojjetu. Ani geemii fedhee wal taphatanii marroo mootee Daawud mootee Abiy mootee that's politics. Jidduu kana miskiinni dhumuu qabu. Jidduu kanatti miskiinni Oromoo uummanni kun waggaa 50 dhume alagaa ofirraa kaasee amma immoo baalagummaa murnootaatiin namni dhumuun qabu dhaabachuu qaba period. I think kana asumatti raawwanni godhuu qabna. Kana ka ta'uu qabu. Ani marroon ximdoo wajjin nan seene yoo jee
ifatti bahee dubbataa jaarmaa isaatiin bakka bu'ee deemama. Garuu guduruu waraanni guduruu qabu lama Oromiyaa keessa hin jiraatin kasii jechaa jiran. Waraanni guduruu qabu lama akka hin jiraanne. Oromiyaa keessas. Eeganis gaafa teettiin si guuta. Birraa gammadii gaafa haayiskuulii jiru rikuruut godhame takka jedhe. Eega dhiisuu baate. Haayiskuulii yaalanu rikuruut godhame. Intelijensiidhaan. Sintaayyoo jala ture. Sintaayyootu tika yuunivarsiitii Jimmaa Kaalid Jarman fakkaate. Isatti dabarse. Yuunivarsiitii Jimmaattis ijoollee basaasaa ture. Sanboota artistoota irra ramadame Finfinneetti. Sanboota mishinii OMN Kaayiroo cuusiisuudhaaf ergame. Amma deebi'ee artistoota irratti hojjetaa jira. An beektaa basaasa hundarra rakkoon qabu. An barahaasa baay'een beeka. Professionaalii ta'anii kan hojjetan. An ijoolleen irra ramadamanii beekaa bara. Expoos godhaan jiru. Hamma isaan miskiina biraan miidhinitti. Biraan haayiskuul osoo jiru. Nama biraan expoos godhe hidhamee naafee taa'aa jiru jira Shaashamannee keessa. Baalagummaa akkanaan he want to deny this. Yoo waggaa bira isaa itoo waggaa irra isaa jedhan. Waan ani taphaqee keessaa kana deddeebi'anii nama walitti buusanii fi dhiisa malee birraa gammadii wal lammii irra deebi'a. Birraa gammadii haayiskuul osoo jiru intelijensiidhaan rekuruut godhame. Sintaayyoo adeemsa gadda irraa soofne. Sanboota Kaalid na fakkaata gurbaa sana na irraa fade. Ka Jimmaa yuunivarsiitii ijoollee yuunivarsiitii Jimmaa hin beekti. Ijoollee yuunivarsiitii Jimmaa hidhaa ture. Kaampaas seekuritii. Sanboota Finfinnee waggaa giraajuweet godhu Finfinnee tiraansfar godhame. Sanboota mishinii OMN'if Kaayiroo ergame. Ameerikaan dhaqee deebi'ee biyya jira. And he still agent. Eenyu wajjin artistoota irratti akka inni hojjetu nan beekan. At least ijoolleen isa wajjin hojjettu miseensonni intelijensii isa wajjin hojjettu nama waan hin ajjeefneef. Nama baay'ee wayii maqaa isaa kan hin kaase. Dhugaa dubbanni amma waan nama ajjeechaa keessa hin jiru birraan yeroo ammaatitti. Artistoota mootummaadhaaf basaasaa mootummaa jala akka hiriiran hojjetaa kana caalaan darbu. Deengata kan hin kaase yaaduudhaan wal kaasee waan isaan Kaayirootti godhan akka seenaatti kaasuu hin. But Birra was recruited in high school, continued in university, and continued to Cairo, and he is still active agent of the intelligence community.